Hai nagaan sinifaa ta'u akkam jirtu obboloota koo furnee Mirreessayyuu jalatti argamtanii nagaa kootii jidduu kana waa'ee boonii mahaasaa jira namni hundiyyuu jechuudha. Nuti illee amma wallaalummaa keenya irraa haasana nuti nu argaa jirtu jechuudha. Suurri keenyiyyuu raagaa nuuf bahaa sababiinsaayyuu abdiin kutannee nuti jechuudha. Ta'u wanti baay'ee nama aarsuu nama gaddisiisu. Ijoollee warra biyya kee jirtanii abdiin kutatina isiniin jedha dhiiraaf jettaniillee of hin ajjeesiina. Dhugaa rabbiin warruma dhiiraaf ijee of ajjeesu kana gooftaa Yesuus nuuf fannifamee nuu du'eera khalaas yaanii yoo abbaan manaa si'isee yoo deemee dubartii biraa biratti argite ati siira faana bakka akka barbaadde ta'ii isa faana gaalaa ba'u waan barbaadde filadhuuti. Ageessee kana malee amma faashinii tokko ta'eera dhugaan isiniin jedha. Hinaaffaa je'ee akka roobaan nutti roobse aloota ammaa kana aloota bubbee animaa kaase aariin afannu obsan qabnu waa bal'isnee yaannu dafnee ariifanna dafnee waa goona dafnee abdii kutanna dafnee gaa'ela abbanna dafnee gaa'ela keessaa baana akka wanta baay'ee jiraachuu gara duuba keenyaatti too deebinee dur akaakayyuu keessan abaabilee keessan akkoo keessan harmee keessan mee injiru baadiyaa keessa warri waarsa jedhanii walitti lo'an injiru baadiyaa hoggaa waaqaa ni jira sagaleen koommoo yoo isinitti waan jijjiirame ifamaan ciisin sagalee waraabaa jira funyaanii yoo dubba'e moon tabbattinaan jiina awwa akkasii waan biraa otoo hin taane akkanumatti sagalee ciisee ta'u waraabaa jira waan ta'eef akkanatti hin qabamne jechuudha tabbataaf miti. Kanaafiyyuu jechuudha mee akaakayyuun keessanii dubartii 3-4 bira hin geenye akaakayyuu waliin keenya 3-4 kan fuudhaniiraniin jiranii abbaan keessan tokko ga'isee tokko hin fuune yookaan masaanuu 2 bushaa hin jiru maatii keessan keessa zarii keessan keessa wasiilli keessan waan akkanaa hin goone hin jiru. Dhugaa waaqaa otuma gaa'ela keessa jiraniiti warri baadiyaa argaa guddanne walitti lo'u namni kana hin beeku watte ati sobduudha jechuudha afuuftu likkii keessatti himani ofiin akka abbadiin dhugaa rabbi egaa isaanii yoo barbaadan walitti lo'u yoo barbaadanii gabaa kanatti wal affeeru farsoo waanallee biiraa illee jiru yeroo daa'ii birzii kana walitti hatu pheenxee kee biyya lafaa kee keessa jira ni jira waan akkasii jechuudha. Dhiirsa walii hatu niitii walii hatu kiiwachuun ammaga isuma sukkuummatanii jiraatu jechuudha mataa gadi qabatanii ijoolleef jedhanii maaliif jedhanii yoo immoo ifa bahee wantichi yoo ifa bahee tokko qulqullummaatiin jiraatee tokko deemee kolkol jaawwate walii gad deemee yookaan isheenii seeraa qochuu mana seeraa qaniiti qabeenya isaanii hiratu lafa isaanii hiratu kabajaatii wal gaggeessu jechuudha ijoollee walillee hiratanii ageessanii malee dubartiin nahii kee yookaan immoo nahiisee deeme jettee dhugaan siin jazzayitii danfistee wanni annasaatti hin naqxu qaama saalasaatti irraati hin kottu. Innillee hin gorra'u hin ajjeesu isheetiin hin kukkutee kosiitti hin gatu auzubillah bara kana walisa wallaallee kanaafiyyuu jechuudha waan akkasii jira dur yaadannoo sana yaadadhaatii jireenya keessan tasgabbaatii jiraadha malee wanni isin dhiiraaf jettanii haadha keessanitti abidda naqxanii deemtanii hin jiru jechuudha. Warri durii yooma walii kanillee yoo wal arganillee tokko tokko wal oodaa tokko tokko immoo wal dubbisa mee hin jiru hawaasa keessa maa sobdu isuma har'aa hin jiru mee aboo soba keessa ofin akka abbadiinaamee nuti hinaaffaa jennee of akka abbanne irsa kaabaluu biratti hin argee wayyoo akkanan ta'e jennee har'aa hinaaffaatiin balaa buusnee lafa dhiinne katee horgofaa wallaachuudha ageessanii dhiirri jechuudha dubartii biratti si argee nan si ajjeesa nan si qala maali ajeeti innis kotokkota jechuudha ageessanii amma aloonni amma bakka maaf jiraattaa yoo ani du'ee margin jette harreen jedhan isheen kunis akkuma dhiiraa gootitti falmattuu biyya gudii baasaa jirti jechuudha dubartii illee isin garrama kun afuura seexanaati malee namni yoo wal didee bakka nagaatii wal gaggeessa baay'ee dur dhugaa waaqayyoo rakkanne dhugaa akkasiin siniin jedha
Kanaafi waqti araara haa buusu siniin jedha. Kanaafi yaadannoo durii sana yaadadhaa waan abboota keessan keessa ture yaadadhaati isa yoo mootummaallee adda diigee warri durii yoo walitti dhufanii wal dubbisu jechuudha. Abaluun fayyaada abaluun akka mee sargii walirratti duuga walirratti ni hirmaatu jechuudha. Darbee kanaafiyyuu waan akkanaa keessatti guddanne baadiyaa keessas magaalaa keessa ni jira. Aloonni amma ammoo wantichi nama aarsuu danda'a waan tokko teknooloojii fi jireenyi durii adda ta'ullee yoo namatti dhagahame jechuudha. Indarba jaati bo'a yookaan waaqayyoon kadhadhaa yookaan bo'a aariin sannoo torbee 2-3 caalaa sinirra hin turu siniin jedha. Garuu immoo namni gaafa hellikki nama qabee miidiyaa kanarraa hanuma fe'ee naannessa yoo ta'e har'aa boru jireenya kee keessa hin ba'u jee yoo morka si qabee dhugaadha sitti dhagahamuu danda'a. Garuu jireenya masaanuuf jettee lubbuu kee hin balleessin. Wanni ani masaanuuf jee dhiira bordeemee arga'uuf jee wanni ani lubbuu koo baasu tokkoyyuu hin jiru. Eenyu goddaame ama booniin engadda suurri ishee bichaa ta'e namni badaa yaadatuyyuu hin jiru jechuudha. Hageessanii dubartiin jechuudha. Dubartii hangafa seexanaa yeroo hin jiru saba sinitti fakkaata jechuudha. Intalittiin isheen jaalallee jaarsa boonii duraa suni erga wal jaallatanii waggaa 5 jiran waggaa 5 keessatti guyyaa tokko suura poostiin goone miidiyaa irra hin jiru jaalala oksaa jechuudha. Garuu gaafa inni gaa'ela dhaabbatee jireenya saba bareedaa ufu boonii faana suura gadi baastee jechuudha. Hageessanii otuma inni gaa'ela keessa jiraatee miisejii barreessee fiiyyuu suura durii gadi baasu maaltu fidee oga amma nama oksaa hin jennu jaalallee isa durii amma fakkeenyaaf haafunno suuruma jaalallee keessan faana kaataniitti hin qabdaniisin. Fredimi akaayanii mana maatii kee jirtaa hiriyyummaa keessatti abbaa barbaaddi jaallattee faana suura kaatee mirga qabda. Anuma fakkeenyaaf ka'ee jira jaalallee koo durii faana jechuudha. Garuu jireenya isaatti hinaafee suura keenya durii jeetanii katee horgufee miidiyaa irratti suura gadi gadhiisaare gaala namaa diiguuf sheemiidha. Kanaafiyyuu itti yaadameeti kan jireenya boonii balleessanii waan ta'eefi dhugaa waaqa namatti dhagahama. Dabalataan immoo ani fakkeenyaaf namoonni tokko komentii jaa komentii akka raamu akka durii yeroo caammaa xaragdee jiraattuyyuu ittiin dhagahamne jechuudha. Hin beeknaan ta'eefi namni kanaaf jee miisee of ajjeessa taanaan immoo bakka hundi keenya hunduuna jechuudha. Ganaa finyoo bitannaa jechuudha. Hageessanii mee warri keessaan dhufee nama arrabsu beektu irraa haftoota arabaa ijaarsa arabaa hatte maaliidhaan achitti maaloo taate waa meeqan nu arrabsu karaa miseenjarii dhufanii dhugaan siniin jedhanii. Kanaafiyyuu jechoota namaaf jecha namni of ajjeessa taanaan immoo nuti maajii teenyaree har'a warrumti biyya keessaa gaasi jaallatee maal akka jee si arrabsu duuba deebii yaadee jechuudha. Ilaalchuma namni keenya siif qabu namumtatti boraattee qaamaan argitu sabni kee ilaalcha shamarraniif qaban biyya arabaa kanaafi tilmaamaa jechuudha. Kanaafiyyuu isaa boonii fakkeenyaaf oddoo isheen gaarii hojjettetti baga gammaddee jiran bakka isheen waan gaariin hojjennetti immoo qeeqeera fakkeenyaaf jechuudha. Maaliifi yabooni waa hunda gadi fidiini yabooni gaa'ela keerratti balaa qabaa jee namni gaafa gorsu akka waan namni ishee jibbee ishee hinaafeetti fudhatti jechuudha. Hillikki uummata qabdee hillikki masaanuu ishee qabdee awuma buchoo koo jechuun bakka jaalala kanallee qusadhaame xiqqoo qusadhaa akkasiin jalaan dhumneef booda hadhaadha axxaniin qilleetti wal darbattu jechuudha. Lola hin fiddu amma jechuudha. Arga waan gammachuu fiddii waan nama gammachiisu hedduu fiddii waan namni jireenya ishee hawwuu fiddii bakka waan jireenyi kaameraa duubaarree akka seeti namni tokkoffaa seenaa fi jireenya kee irratti dhiibbaa fidaa jechuudha. Namni irra caalaa gaarummaa walii miidiyaatti baasa malee walloluu walii rakkoo gaa'ela keessaa hin baasu jechuudha. Otoo rakkoo gaa'ela keessaa yeroo tokko as fida taheeti tokkoffaa namni jireenya baqataa jireenya nama sana irratti illee hin xiyyeeffatu tuuffate itti isa komentii illee ittiin kennu jechuudha. Balbala banaa gootee hafuuronni hamaan itti galu jechuudha. Balbala kana yoo banaa yoo goyanii yookaan hadurree galaa simbirroo galaa goondaaf galaa ishee girgiddaarra fiiddu sanaaf gala maqaa isheen beeku hafuurota hamoota hafuura hedduu galaa jechuudha. Dhageessanii kanaafuu balbala dhuunfaa keenya banaa goonee maaf na xuxxee jedhanii nama illikii qabuuni
gadi fageessanii yaaduu dhiisuu jechuudha. Warroonni fakkaattota akkasii yoo jiraatanii jireenya dhuunfaa keessanii gadi hin fidinaan siniin jedha. Ani narrifadhe dhugaa boonii takka namatti tolti. Egaa dogoggorri immoo dadhabaa abbaa manaa dadhabaa yoo qabda yoo ta'e namni si jaallanne namni si jaallatu si kabaju maqaa kee eeggata maqaa maatii kee eeggata akka barbaadde akka miidiyaa kanarra utaaltullee ni eeyyamu abbaan manaa. Dhugaa dubartoonni gad of qabanii waan isaaniif waan hin taaneef waan ta'u itti yaadanii itti karoorsaniiti kan isaan miidiyaa irratti waa gadi gadhiisanii jechuudha. Malee waa hundumaa qadabi koona toona fi wanti hundi otoo hin hafiin baqa akkaataamatti halka waliin ciisan bicha hafe malee wanti hundi poostii ta'a jechuudha. Kun immoo nama sanarratti dhiibbaa qaba gaa'ela namaa diigaa jechuudha. Ageessanii kanaafuu gaarii miti. Egaa dubartoonni keenyallee ammallee of akka abbadu mirgi wal qixaatiin birit jedhuunatti fakkaata. Waan hundumaaf iyyuu fakkeenya guddaa nuu ta'eera waan ta'eef waa hin boonii. Ani amma gaafa isheen of hin ajjeesatte shunkurtii kukkuttiinsee dhugaa wangeelaa jechuudha. Ani wangeela caalaa eenyuu naan caalutti hin kakadha. Hin qoosti natti fakkaate fuula isheerraa kolfa mul'ata. Fuula isheerraa ifa malee nama abdii kutatee of ajjeesuu hin fakkaattu. Ana jalatti dhaqee qoosira fakkeenyaaf. Baay'ee nagaatti shunkurtii kukkutaa muddii nutti qabattamiti yoo fedha waliitiin miidiyaa irratti viidiyoo ga'istu yoo ta'e okay. Yoo immoo eeyyama isaa malee viidiyoo ga'istu yoo ta'e viidiyoo fedha isaa malee ga'istu yoo ta'e easy. Yoo walii galtanii viidiyoo ga'istu yoo ta'e immoo jechoota miidiyaa danda'a. Waan hundumaaf iyyuu muddii nutti qabachaa jirtu waan ta'eef barumsa bareedaa sanuu fidaa jeetan ashaangullitii kolfa jalatti barreesse xiqqataan tureen dhuguma of ajjeeste jedhani maqaa Yesuusiin hin jeeni. Shunkurtii kanan yaadadhe fayyoo yeroo baay'ee shunkurtii yeroo ishee gubu as baatee nutti hin boossi. Jiraafaana wallollee jettee biraankii nu goote jechuudha. Otoo fayyoon akkuma qoosatti waan akkana jettee baay'een keenya nan beeka. Baay'ee nagaatti jennaa jechuudha. Namoota kolfa baay'isanii fi qoosa baay'isan immoo garatti waa amantu hin qabdu jechuudha. Ana fakkeenyaaf gaafa qubna gara waa dubba'u namatti jechuudha rakkoo mallee namni nan amanu jechuudha. Qoosaa fi kolfan baay'isa waan ta'eef dhugaan siniin jira. Kanaaf iyyuu booniillee namoonni baay'ee du'a isheetti gammadan otoo hin taane waan qoostu yookaan nu aarsu muddii nutti qabatti seenee nuti muddiitti qabanne jechuudha. Garuu isheen dhugaa goote jechuudha. Kanatu sababa ta'e miti. Waan hundumaaf iyyuu dubartootarraa of eeggadha. Dhugaa. Jaalallee walii sinatiinaa, irsa walii sinatiinaa, qilleensarra nama hin jaallatiinaa. Dhiirri si haa jaallatu ati hin jaallatiini. Onnee kee hundumaa itti kennaa qabeenya kee hundumaa yoo itti kennite of akka abbadaa jechuudha. Ageesse nu tuffattu barii gaafa waa akkana jennu nu tuffattu sin waa hundi daangaa qabaa. Waama tokkollee ashaaraa wayii tokko isarraa qabaachuu qabdati. Jaalalaan haa ta'u, kennaa barbaadee haa ta'u, kabajaa haa ta'u, waan barbaadee haa ta'u jechuudha. Ageessanii kanaala hunda kee fuutee itti kennita taanaan qileesi buusa akka boonii kana ageesse. Dhugaa ishee Waaqayyo haa baasu garuu isheen dubbatteetti. Yoo inni naisi aan of hin ajjeesatteetti raagaan kana caalu hin jiru. Gaafa finyoo fudhattee ajjeesuuf kaatesi gaa'elli fi jireenya nagayeeraatte. Maal kana caalaati ijoon cuftuwa umriin kee waggaa 18 gadi miti sii galamuuddiin warran galleef immoo komentii of ajjeeste komentii of ajjeeste dhugaa waaqa nama ajaa'ibdu namoota hojjettoota mootummaa ol'aanaa ta'anii jechuudha nan hordofan namoota baay'ee nan hordofa gowwaa fakkaannee ni hordofna kan viidiyoon as baheef an barbaade hojjetu naman beeku isa taa'ee si ilaalutu si beekaa jechuudha namoota gurguddaa hojjettoota mootummaa nama beekaa hayyuu hojjentu ufanii maa jiru komentii of ajjeeste jiru. Arga keessan komentiin qalbii namaa hatuu danda'a. Xiqqoo namatti agaamuu danda'a. Kanaachi garuu duuriyyeef jee namni of hin ajjeesu jechuudha. Yoo nama jaallattu si gani. Namatti abdatti irratti of gatte qabeenya kee hundumaa irratti gatte onnee kee keessumaa onnee qabeenyallee miti jechuudha. Kan hundumaatti gattee gaafa inni si ganu gaafasicha abdii kutta namarraati. Sabooda biliq of goota jechuudha.
Kanaaf ijoolleen keenya kirooreksii ugdee of galaafatte minaamanii jaalalleetu suuratti erga jaalalleetu kan biraa irratti fu'e gaafa jeeni waan akkana amma barumsi bal'atee jira waan ta'eef of hin ajjeesiina dhugaan siniin jedha yoo deeme haa deemu atis deemi an biraa jaalla'uuni bal'isanii yaaduu malee daqiiqaa muraasa keessatti sikondii muraasa keessatti aarii namarraa galuuf jecha fuutanii sil of gootu jechuudha. Haadha keessanitti abidda naqxu abbaa keessan karaa ilaalaa hambistuuni hin gowwoomiina dhugaan siniin jedha haadha faaxee geeffa'aa qaati waggaa 10 guutuu hojje'ee dhabee jette otoo maatiin argin finfinne geetan as deebi'e ofirra galagalii gara kaariyootti jette kaariyoo mamaatti maqaan hinaan galu abba biyyitti masrii argi haati faaxee sababoonitti icciitii guddaa baastee jechuudha nama akkanaafaatu obsee jechuudha har'a nuti garuu miindaa ji'a tokko otoo arabni nu oowwattee yookaan daldaalonni karaa bakkee nu ergan kun otoo nu kaadanii wayyoo har'a finyoo manaqaa wayyoo nan du'ee jennaa jechuudha namoota akkanaatu sammuu guddaa baatee deemaa jechuudha dhageessanii lubbuun keenyi kun fayyaa qabataanaan dhugaan siniin jedha qabeenya caalu jechuudha dhageesse kanaaf lubbuu keettiin faradiin oga dhugaa ka waggaa meeqa baay'een jiru ijoolleen dur addan ofan waggaa 10-11 miidiyaa fayyadaman namoota kaleessa feemesii ta'ee jedhanii of akka abbadantu har'a biyya baxabbaxaa jechuudha zim jennee afaan keenya ziibbitti goonee taa'aa jirra dhugaa rabbi walwaliisa wallaallee way safuu hin daganne aadaa hin daganne maatii hin daganne gaa'ela keenya hin daganne jireenya keenya hin daganne waa hunda hin daganne uusannee taa'aa jirra jechuudha. Nama hundeessa gadi fageeffatetu jireenya bareedaa jiraata jechuudha. Har'a qilleensa irra bartee lubbuu kosii du'ee isa jiran suni qilee wal buustu jechuudha. Taragaaggaa jirra nutiyyuu jirra kaameraa duuba gaa'elli kaameraa duuba jaalalli dhugaan hundeensa kan inni gadi fagaatu na argina oksii fida dhugaan siniin jedhanii eega boonii baay'ee rifadhe dhugaa baay'ee na gaddisiistellee kun xiqqoo fageessanii yaaduu dhiisuu abeettu ageessanii waaqni namaa baraaru dhugaan siniin jedha ay hojii miidiyaa akkasi nagaan tura akkasuma viidiyoo immoo yuutuubii faaydaarraa argaatoon taane yaada mataa koo dabarfachuu barbaadeetanii ijoolleen 2-3 yoo naaf dhageesse jecha koo keessaa 1-2 akka faayidaa qabu abdiin qaba han abbaan of hin jenne eenyu of jajajanii waan ta'eef ijoolleen tokko yoo dhageesse anaaf gaariidha ijoolleen kuushinaa kee jirtu jechuudha. Egaa isinii kan laayikii gootanii sabiskiraayibii sheerii namaa gootanillee gaafa namni du'e waan ta'eef kanumaa fi yuutuubii hojjechuu dhiisnee uummanni keenya nama gaafatti duute bichaa sii boo'ee seenaa kee qorqoruuf haqee sabiskiraayibii fooloo nama goo waan ta'eef ani yaada koo dabarfachuu malee ima biraa miti. Jireenya harka Oromoo keessa miti harka Waaqaa fi humna koo harka koo keessa hageessanii akkasi baay.